Walloo barbaacha baanee karaa jirra karaa facaanee. Gosni wallolte lamaan yoo wal hinjifatte yoo tokko hinjifate gootummaan hin galmaa'u ni beektu. ربنا وعمل كيسو وعين ولا إن شاء الله أكا نتمنى نتوجه بلمنا gosa gosa rakka kaasu obboleeyyan rakka kaasu dhugaa fakkeessu san ummanni du'ee bada malee hin fudhatu. Akka kiyyatti galee taa'utti hin jiru hanqaan as baasutti isnii rabbiiti. Jara keenya dhugaa wal himnaa bara ummanni du'ee dhabama malee soba fudhatu. Dhugaa jirtu yoo kadhataniif ilmaan walloodhaa ilmaan arsiirraa waa takkan qaban diinummaa takkan qaban. Dhugaa jirtu wal jalaan dhoksinaa jiran. Dhugaa jirtu ilma arsii jalaas hin dhoksinaa. Ilmi arsiitis akkasuma ni fudhata. Ilmi arsiitis dhugaa jirtu akkasumatti dhugaa jaalata. Warri nagaa fedhu ilma arsii taate ilma walloo taate dhugaa jirturraa akkana dabuun fedhan warri nagaa jaalatu. Bineettii wahiidhaa fidanii gurratti laxxafanii balloo shawu ukkaamsanii guyyaa 7 dhabamsiisanii jiran. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وردفتوتا في الدعوتوت كينج آدم بيه سبا أكم نقاقم تجرتو بغي جراتن ورين ilmaan oromoo taatan ka idila addunaarra jirtan hundi keessanuu assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hundi keessanuu bakka jirtanitti jaalalaa fi kabajaan kiyya isin bira haa ga'u isiniin jedha. Har'a makmaaka addaa dhugaa yookaan kijiba addaa ka ta'erra yookaan dhugaa addaa yookaan kijiba addaa ka ta'erra isinii makmaakeetini achi booda dhaamsa kiyya gorsa kiyya akka nama tokkootti ilmaan oromoo bal'aadhaan isin biraan gahachuu barbaada. Makmaaksa kunis dhaamsi kunis gorsi kunis eenyuuf jechuun keessa hin oolu. Obboleeyyan keenya lamaan kan wallole ilmaan arseetii fi ilmaan walloo isaan lammaniif warroota yeroo ammaa kan wal didaniif dhaamsas makmaaksa dhugaa ta'e yookaan kijiba addaa ta'e kan isinii gallakkisu ta'a. Kanaafuu haga dhumaatti akka viidiyoo kana daawwattanii like subscribe gootanii hunda isaanii biraan naageessan kabajaadhaan isin gaafadha. Ilmaan oromoodha idila addunaarra jirtan hundi keessanuu bakka jirtanitti ana dhufu isinin jedha. Ashama harka fuunee warroonni biraatis yoo jiraattan hundi keessanuu baga jiraattan. Warri musliimaatis baga nu jiraattan hundi keessanuu ija mirgaatiif ija bitaati. Ilmaan arseetis ilmaan wallootis ija mirgaatiif ija bitaati. Hayyeegaa obboleeyyan kiyya makmaaksi kan kee maali jechuun keessan hin oolu. Makmaaksi kiyya gosa keessaa bahuudhaaf makmaaksa kana yoo fudhatte gosa keessaa bahuu ni dandeessa yookaan immoo gosa duultee gosa ofirraa muruu ni dandeessa yookaan taa'ii hin dandeessu. Taa'ii hin dandeessu. Maali makmaaksi kan kee jechuun keessan hin oolu. Jara keenya waan agartee salphaatti si kuffisu waan agartee osoo ati ofirratti hin beekne si kuffisu yookaan ati salphaatti harka itti kennitu kanuma si wajji jiru halkanis guyyaas kanuma si wajji uumame shaksii nama tokkootti kan si wajji uumame maalinni naaf hima tokkoo keessan. Hayyee isiniif hin ibsa. Kanuma si wajji jiru yookaan yeroon isaa gahii yookaan immoo yeroo fedhe haa ta'u kasi kuffisee sirra ciisu maalinni kan immoo agartee jala kuftee atis jala ciistu maalinni yoo waa sana ofirraa qolachuu dandeesse yoo waa sana ofirraa fageessuu dandeesse gosa ofirraa ni qolatta ofirraa illee ni fageessita. Hayyeegaa maal jechuun kan hin oolu hirriiba jala kuftee si gubbaa bulee si galee rafaa bultu kan hirriiba agartee ati rafaa bultu kan hirriiba agartee si kuffiseetiin rafaatii bultu kan ofirraa dhorkuu ni dandeessaa? Gaafiidha. Ilma wallootii fi
ilma arseetiif ofirraa dhorkuu ni dandeessa hirriiba kana. Hirriiba ani amma akka shaksii nama tokkootti siimaa jira. Hunda keessaniif ta'a garuu akka shaksii nama tokkootti hirriiba feetu yeroo hirriibaa gahe fedhummoo gartee yeroo fedhe sitti haa dhufu. Hirriiba ati osoo hin rafne torbee tokko ni teessaa. Guyyaa torba naa ni teessaa. Guyyaa torba osoo halkanii guyyaa akkana itti hin rafne torbee tokko naa ni teessaa. In teessu. Gosa keessaa illee baatee torbee tokko ni teessaa. Bahiisa jechuun gartee ishee amma gartee laaftu tanaan bahiisa irraa nahaya akira jechuudha. Akkuma hirriiba gartee osoo hin rafne akkanatti teessee bultu san akkam akkas godhu ni beektaa hirriibni. Tan jabaarrartee dhagaa buutee gidaara buutee lafa buutee sara harka kennitee hin beektu. Tore gaabbuleeyyan keenya makmaaksa kana yoo isin ta'e fudhadhaa yoo isin taanes dhiisa. Ani garuu natti fakkaatee jira. Maal natti fakkaate? Ilmi namaadhaa hirriiba dhabees hin ta'u. Ilmi namaa hirriiba dhabeellee hin ta'u, gosa dhabeellee hin ta'u. Hirriiba irraa fagaateellee hin ta'u, gosa irraa fagaateellee hin ta'u. Tasa tan jalma mura, jala mura. Feetu miira kam kee jiraadhu, feetu aarii kee jiraadhu, feetu jibbaa kee jiraadhu, feetu immoo gartee gootummaa kiyyan mul'isa jettee waan feete falmaa jiraadhu. Gosa keessaa baatee hin dandeessu. Hirriibas dhabdee hin dandeessu. Kanaafuu gaa obboleeyyan kiyya ilmaan arseetiif ilmaan walloo ija mirgaatiif ija bitaati. Ilmi walloo tokko gaafa ilma arsii tokkotti harka laatu dhiiroo qaamni isiniin hadoodu garama kam jabaattan. Ilmi arsii tokko gaafa ilma walloo tokkotti harka laatu dhiiroo qaamni isiniin hadoodu garama kam qabdan hagamoo jabaattan. Kanaaf gaa obboleeyyan keenya namni gosni wal lolte lamaan yoo wal hinjifatte yoo tokko hinjifate gootummaan hin galmaa'u ni beektu. Gootummaan hin galmaa'uuf gosti lamaan yoo wal hinjifatte gootummaan hin galmaa'uuf tasuma hin galmaa'uuf. Maaliif naan jedha maqa balleessii wal tuffii wal cabsuu diina ofii koholsiisuu wal rakkisuu wal miidhuu yoo itaate malee gootummaan tasuma hin galmaa'u. Gosa lamaan jedduutti. Feetu ilmaan walloo lamaan ta'e, feetu ilmaan arsee lamaan ta'e, feetu ilmaan arsiitiif ilmaan walloo ta'e. Gootummaan hin jirtu bakka takka. Gootummaan eessa jirti jedhan? Gootummaan diina irratti jirti. Diina irratti jirti. Gosa diina godhattee gosni diina namaaf hin ta'u. Obboleeyyan garaa haadhaatu wallolti. Obboleeyyan garaa haadhaa abbaan tokko haadhaan tokkootu wallolti. Wal ajjeestillee. Garuu gosti gosa keessatti seenaan goota jedhamee faarfamu tasuma hin galmaa'u. Ilma Oromoo keessatti illee ilmaan Oromoo keessatti illee sanyii kuush keessatti tasuma gootummaan akkasiis hin galmaa'u. Gootummaan diina irratti ka galmaa'u. Ilmi walloo tokko gootummaa galmeesse ilmi arsii ittiin waamama. Ilmi harargee ittiin yaamama. Ilmaan maccaa tuulamaa ittiin waamama. Ilmaan sikkoo mandoo ittiin waamama. Ilmaan walloo raayyaa ittiin waamama. Ilmaan ituu fi hubbannaa ittiin waamama. Hundi keessa ilmaan Oromoodhaa kutaa 11 ittiin yaamamta. Gootummaa ilmi walloo tokko galmeesse. Gootummaa ilmi arsii tokko galmeesses akkasuma ittiin yaamamta. Ka ilmi harargee tokko galmeesses akkasuma ittiin yaamamtan. Ka ilmi jimmaa tokko shawaa jinni kutaan 11 ilmaan Oromoo taate maraa muslimaa fi kiristaana ta'e diina irratti galmeesse hundi keessanuu ittiin yaamamtan mataa olitti qabattan. Garuu gosaa fi gosti yoo wal cabsite gootummaan hin galmaa'u. Gowwaan ta'inaa. Kana gowwaan ta'inaa. Kanaafuu gaabbuleeyyan kiyya isinitti dheeressu gaggabaabseen keessaa isinii ba'a. Kanaaf gaabbuleeyyan kiyya maan nu wayya? Maan nu wayya jaran? Sheewxaanii nu yedduu seenee. Sheewxaanni kun waa lama. Tokko waatu duubaan jira. Obboleeyyan lamaan waliin naqee diinni yedduu kanatti hafuura baafata. Suni diinaggeedhaan ta'uu danda'a, shira diinaatiin ta'uu danda'a. Jara lamaanii waa kennanii asii fi asii wali qosoqosanii ibidda yedduu bukkisanii wal nyaachisan. Suni shira diinaa galmeessitan. Tokko
sheexaana kan magartee waswaasati kanaaf nafsiyyaa wajji deemuudhaan kan waliin bu'utu jira. Jarana yoo kan diinaa san taate isin hin baasu gosa wal nyaachisuun dhaabbadhaan irraa. Yoo kan sheexaana waswaasii san taate a'uuzu billaahi min sheexaani rajiim jedhaati toobadhaa of duuba deebi'a. Dhugaa jirtu ilmi walloo tokko dhugaa jirtu ilma arsiitiif kennuu qaba. Dhugaa ilmi arsii simbiraa qabu ilmi walloodha. Dhugaa ilmi arsii simbiraa qabu kennuufii qabdan. Ilmi arsiidha immoo dhugaa ilmi walloo simbiraa qabu kennuufii qabdan. Dhugaa keessa waliif kenna. Dhugaa jirturra dhaabbadha. Halaal godhaati mura. Araara buusa. Ilmaan arsiitiif ilmaan walloo jara keenya wanni argaa jiru obboleeyyan keenya irraa. Obboleeyyan keenya kun wal nyaachisee wal obaasee dalagaa wal ilaalee karaa haga deemu wal jideemee wajji bulee wal waashee biyya ambaa kana keessatti akka kanatti wal jiraachisaa jira. Ilmaan Oromoo kutaa 11dha. Namni biyya namaa keessa deemaa jirtan har'a ilmi Oromoo tokko simbiratti rakkataa turre. Sababa yaa'iitiif isin biratti rakkatin. Wal nyaachisaa jirtan, wal obaasaa jirtan, dalagaa wal ilaalaa jirtan, mana wal ilaalaa jirtan, wal tajaajilaa jirtan, tajaajilli keessan itti haa kufu. Nagayi keessan itti haa kufu. Eewa. Kana bira ka darbe dhugaa jirtu walii kennaa. Dhugaa ilmi arsii simbiraa qabu ilmaan walloodha kennaafi. Dhugaa ilmi walloo simbiraa qabu yaa ilmaan arsii kennaafi. Sanaa achi dhugaarra dhaabbadhaati nagaa buusa. Dhugaa ni beektan namuu bakka irraa kaate beektan. Nu hunduu ni beekna. Ammoo asirratti ilmaan walloodha. Wallaahi ilmi arsiidhaa tokko nami tokko ol ka'ee dhugaa jirtu tana jedhee ilma wallooti yoo ka kennu taate ilmi walloo akka duran dhaabbanne an dhibbaan dhibbatti ni fudhadha. Dhibbaan dhibbatti ni fudhadha. Ani mataa kiyyarraa ol ka'eetiin dhugaan teessan tana jedheetiin yoo ilmaan wallootti hime akka isaan narraa fudhatan masuulummaa kiyya ni fudhadha. Akka isaan narraa fudhatan. Kijiba fudhatan. Kijiba laal fafakkeessuu agartee nama rakka kaasuu gosa rakka kaasuu obboleeyyan rakka kaasuu dhugaa fafakkeessuu san ummanni du'ee bada malee ilma fudhatu. Jara keenya dhugaa walii himnaa bara. Dhugaa walii himna. Ummanni du'ee dhabama malee soba fudhatu. Dhugaa jirtu yoo kennitaniif ilmaan walloodhaa ilmaan arsiirraa waa takka hin qaban. Diinummaa takka hin qaban. Har'as borus maal jette naan jedha. Har'as borus diinummaa takka hin qaban. Dhugaa jirtu wal jalaan dhoksinaa jiran. Dhugaa jirtu ilma arsii jalaas hin dhoksinaa. Ilmi arsiitis akkasuma ni fudhata. Ilmi arsiitis dhugaa jirtu akkasumatti dhugaa jaalata. Warri nagaa fedhu ilma arsii taate ilma walloo taate dhugaa jirturraa akkana dabuun fedhan. Warri nagaa jaalatu. Warra soba jaalatutu warra nagaa feenetu soba jaalata. Warra nagaa feenetu soba jaalata. Kanaaf gaa obboleeyyan kiyya hundi keessanuu dhugaarra deemaati araarama nagaya buusa arraba lafee hin qabne kanaan lafee waliin cabsina. Arraba lafee hin qabne kanaan lafee waliin cabsina. Wanni haga arraba kanaaf hokkotaan hin jiru. Wanni haga arraba kanaaf hokkotaan hin jiru. Warri nama arrabsitan jiran nama keessan qabadha. Ka walloo taate, ka arsii taate nama keessan qabadha jiran. Ummata walloo qofarraa hin miti. Hundi keessanuu ummanni Oromoo bal'aan nama keessan nama isin arrabsu. Juhaar Mahammad amma dura waa dubbatee ture. Gaafa ilmi arsii tokko ka'eetiin ilma walloo tokko arrabsu. Dura bu'ee ilma arsii san eenyu kan qabachuu qaba? Ilma arsiiti. Ilmi walloo tokko gaafa ilma arsii tokko arrabsu. Dura bu'ee adda durummaan eenyutu ilma walloo kana qabachuu qaba? Ilma wallooti. Ka walloo sun goo ilma arsii arrabse ilma walloo dura bu'ee irraa qabachuu qaba uummatarraa. Kanaafuu hundi keessanuu fakkeenya kanaatti nama keessan nama arrabsu qabadha. Amma booda namni nama arrabsitanis dhaabbadha. Kana bira taree ajandaa waan hin taane ajandaa keessaa ajandaa gosoomaa tasuma seenina jiran. Dantaa qoonqoo tanaaf maallaqaaf jecha
gosummaa gosa walitti hin buusina. Gosaa fi gosa walitti hin buusina. Ilmaan Oromootis ani immoo asiin dhaamsa tokko isiniif hin dabarsa. Ilmaan Oromoo idil addunyaarra jirtan hundaaf dhaamsa dhugaa taate kan hawaasa keenyallee walitti buusaa jiru. Namni har'a maallaqa irraa nafu maallaqaaf jecha ajandaa uumee ajandaa sun immoo gara biraa jijjiiramee iccitii wal jalaa baasee rakkoo kana guutuu abbaan wal ga'e ajandaa irraa kaka'e. Ajandaa san obboleeyyan keenya ilmaan Oromoo kan idil addunyaarra jirtan namni tokko yoo khayrii dalage maaliif hin laalleef? Maaliif foloo san hin gooneef? Maaliif laayikii san hin gooneef? Waan faayidaa isaa haa argatu. Ati dantaa kan keetiif seentee laalta. Yoo sitti toluu baatellee obboleessa keetii arjoomiif laaliif. Laalii laayikii godhiif foloo godhiif rakkoo tokko hin qabu. Hindiin akka wal guddistu laala. Soomaaleen akka wal guddistu laala. Yoo dandeessan karaa itti agarsiisa karaa bareedaa waan gosni irraa baratu waan ilmaan Oromoo irraa baratu waan addunyaa irraa baratu akka namni hamilee godhatee hojjetaa deemu. Karaa gadi gadhee kana abbaan oofe eenyu ilmaan Oromoo bal'aate. Ilmaan Oromoo bal'aan idil addunyaarra jiru. Yoon ani agartee har'a nama tokko tume malee, yoon ani har'a agartee nama tokko cafaqe malee, yoon ani har'a agartee nama tokko miidhe malee hin laaltan dhugaa walii himna. Duba namni akka isin nu laaltani jecha ajandaa dalagaa jira. Ajandaa jecha gosaa fi gosa walitti buusaa jira. Argaartan jiran. Yaaboo Oromoo kutaa 11 kan idil addunyaarra jirtan hundi keessanuu lammii teessan irraa haa fayyadamtu laalaa fi waan kayrii warra dalagu gara kayrii takka deemu waan kayrii laalaa fi keenyumatu dhaqee ka halagaa laala. Keenyumatu dhaqee ka halagaa laala. Keenyuma dhaqee gartee waan gadi gadhoo hojii fokkottu dhaqee laala. Waan bareedu irra tarkaanfate, kayrii irra tarkaanfate, du'aayii irra tarkaanfate, waan barnoota qabu irra tarkaanfateeti waan badduu laala. Kun akkasimi. Kanaatu uummata qileetti gannaqe. Gosaa fi gosa walitti buuse. Yoo barbaadan dhugaa jechuudha. Haa ta'u wani ta'e amma boodas ilmaan Oromoodhaa bakka jirru agartee namni gara kayriitti haa deebi'u waan kayrii walii ilaalla. Waan kayrii ni hojjenna, waan kayrii hojjedha, irraa wal barsiifna, walirraa baranna, wal barsiisna, itti haa kufnu. Nagaa keenya haa bu'u. Fuulduratti haa guddachaa deemnu. Fuulduratti guddachaa haa deemnu. Hamilee walii ta'aa haa deemnu. Wal jajjabeessaa haa deemnu. Komentiin keessan arraba. Gorsi keessan arraba. Wanni isin laaltan waan gadhee. Wanni isin gootan waan gadhee. Hasbi Allah wa ni'mal wakiil. Rabbiin nuuf haa araaramu. Hunda keessan rabbii isiniif haa araaramu. Yaa ilmaan Arsii, yaa ilmaan Walloo tokko tahaa. Tokko tahaa. Yaa ilmaan Oromoo hunda keessanuu tokko tahaa. Tokko tahaa. Ilmaan Oromoo kutaa 11tis miidiyaa irratti dhugaa jirtu argaa jirtan dhugaa jirtu gabbaasaa wal dura qaba. Ummata kana lammaan nagaha godha. Nagaha godha. Sodaan barbaachisu. Gara Walloon tahinaa, gara Arsiin tahinaa yedduu kana lamaanitti dhugaa jirtu irra dhaabbadhaa. Dhugaan Walloodhaa tana, dhugaan Arsiidhaa tana kiinoo jedha nagaatti muraafi. Asumarratti isin gabaabsa obboleeyyan kiyya itti aanseeti obboleessa kiyya balloo shaw baga rabbiin harka diinaatti si baase har'a guyyaa 7 lakkoofsistee jirta harka diinaatti bineettii wahiidhaa fidanii gurratti laxxafanii balloo shaw ukkaamsanii guyyaa 7 dhabamsiisanii jiran amma immoo argamuudhaan dhagaa muka buutee ijoollee agartee baafteetiin jirti. Baga rabbi si baase. Baga rabbi si baase. Ummanni waan akka kaarabaa qaba. Waan akka sugaa bofaa takka. Waan akka sugaa suuraa bofaa takka haa taatu. Hin beeku waan akkasiidha. Fidaniitumaan akkuma nama si qaqqabu wal aggalaataatuma fidanii takka si godhanii wanti si qabnaan ati kalaas hin jirtu. Ati hin jirtu achi booda. Wanti akkanuma si qabatti kalaas. Baay'ee ati harka kennatte akka fedha si godhuu malee waan fedha si gaafachuu malee waan fedha si keessaa guurrachuu malee dubbiin takka hin jiru jechuudha. Innaa lillahi wa innaa ilaihi raaji'uun. Innaa lillahi wa innaa ilaihi raaji'uun. Yaa obboleessa kiyya balloo baga rabbi si baase harka diinaati. Amma boodas of eeggadhaa jiran.
of eeggadhaa jiran lafti badde of eeggadhaa jiran. Hasbi Allah wa ni'mal wakiil. Rabbiin isiniif haa araaramu warri waan kanaa dalagdan. Rabbiin isinii araaramu. Nu salphistan, nu qaanyisitan. Yaa ilmaan Oromoo walii rahmata godhaa. Yaa ilmaan Oromoo walii rahmata godhaa. Hundi keenya bakka jiru rahmata walii haa goonu. Asumarratti isin gabaabsa. Warra walooles Rabbi walii haa araarsu. Dhugaa jirtu Rabbi haa baasu. Rabbiin dammaa daamu waliin nu haa godhu. Nuyi duraan wal lolan qabnu. Daangaa waliin nu tokko miti. Dhiigii waliin nu tokko. Gosummaa walii qabna. Afoonummaa walii qabna. Sadarkaa duraa Islaamummaa walii qabna. Lammaffaa Oromummaa walii qabna. Afraffaa waliin naqannee jirra waa meeqa? Waa meeqa? Kaan soddaadha. Kaan immoo gartee saahiba. Waan adda addaa waliin naqannee jirra. Kuni sababaa nama lamaatiif bahuu hin danda'amu. Hin danda'amu. Namni agartee dhuguma miirri nami garii miira keessa galaa jira. Miira keessa hin galina. Miira keessan to'adhaa. Miira keessan to'adhaa. Waan darbe caalaa waan dhuftuu guddoodha. Ni gaya asumatti. Nami ashhadu laa ilaaha illallah hojii qabdan dhaabaa waan akkanaa. Miira keessa osuma miirri tokko isin dhagahamu. Arraba kanaan waa akka nami waa balleessu hin godhina. Arraba kanaan akka nami waa balleessu hin godhina. Nami ashhadu laa ilaaha illallah qabdan dhaabaa waan kana. Miira keessanis to'adhaa. Miira keessan to'adhaa. Nurraa dhaabaa. Asumarratti isin gabaabsa. Obboleeyyan kiyya isinitti hin dheeressu. Like subscribe godhaati. Hunda isaanii biraan nagahaa. Akka gartee viidiyoon kiyya kun sababa ta'eef uummata kana yoo walitti araarsate biraan nagahaa. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Channel King Adam Biyyee Sabaa.